kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu. Soomaaliyaan loltootni Itoophiyaa ni ba'u jettus Itoophiyaan Al-shabaabiin loluu ittan fufa jette. Nu waliin tura waan odeeffanne isinitti himna. An Margee Tasfaati. loltootni ishee ergama haaraa Soomaaliyaan ala ta'us Itoophiyaan Al-shabaabiin loluu akka itti fuftu beeksifte. Ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa Soomaaliyaatti bobbaafamu keessatti kan hin hammatamne Itoophiyaan hidhattoota Al-shabaab dadhabsiisuu ittan fufa jette. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo duulli Itoophiyaan garee hidhattoota Al-shabaab dadhabsiisuuf eegaltee akka itti fufu sadaasa 14 bara 2024 himanii jiru. Ambaasaadderichi Al-shabaab sadarkaa yaaddoo nageenya biyyaa fintaanirraa hanga ga'utti garicha dadhabsiisuuf tarkaanfiin fudhatamuu itti fufa jedhan. Waggoota 17f gamtaa Afrikaa jalatti ergama nagaa eegumsaaf loltoota Soomaaliyaatti kan bobbaaste Itoophiyaan ergama nagaa eegumsaa haaraa keessaa baafamuu ministeerri ittisa Soomaaliyaa dhiyeenya kana beeksisee ture. Soomaaliyaatti ergama nagaa haaraa keessatti waraanni Itoophiyaa akka hin hammatamne biyyattiin ifoomsitee jirti. Dubbi himaan duraanii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa nageenya Itoophiyaaf yaaddoon yoo mudate Itoophiyaan calliftee hin ilaaltu jedhanii turan. Eeyyama hin eeggannu nuti tarkaanfii ni fudhanna jechuun BBC'tti himanii turan. Ambaasaadder Nabiyaat waa'ee gumaacha Itoophiyaan naannichaaf qabdu gaazexeessotatti wayita himan yaaddoo shororkeessaan Al-shabaab naannichatti uumee qolachuu irratti Itoophiyaan gahee ijoo taphachaa jirtu hawaasni addunyaatu ni beeka jedhan. Torbee muraasa dura waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaatti bobbaafamuun sochii Al-shabaab akka dabalu taasisee jechuun ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa qeeqa dhiyeessee ture. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa biyyoota shanan loltoota isaanii biyyattii keessatti bobbaasanirraa haala adda ta'een waraanni Itoophiyaa bobbaafamuun sochii Al-shabaab dabaluunii fi jijjiirama xiqqaa fide jechuun qeequun ni yaadatama. Waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa ilaallatu Somaalilaand waliin Itoophiyaan mallatteessuu hordofee Soomaaliyaan ergamni nagaa osoo hin xumuramin loltootni Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman biyyattii keessaa akka ba'an akeekkachiisuun ni yaadatama. Gorsaan dhimma nageenya biyyaa Soomaaliyaa Hussein Alii kanaan dura Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessite yoo hin hanqine akkasuma miseensonni waraana Itoophiyaa hundi biyyattii keessaa akka baafaman akeekkachiisanii turan. Itoophiyaan ATMIS jalatti loltoota gara 3,000 waliigaltee Soomaaliyaa waliin qabduun ammoo loltoota 2,000 hanga 7,000 biyyattiitti bobbaasteetti. Dhaabbanni oduu mootummaa Soomaaliyaa Soonaa fi AFP'n dhiyeenya kana akka gabaasanitti ministeerri ittisa Soomaaliyaa Abdulkadir Mohammad Nuur waraanni Itoophiyaa ergama nagaa eegumsaa marsaa ittaanutti akka hin hirmaanne mirkaneessanii jiru. Itoophiyaan walabummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa sarbite jechuun murteessuu ibsuun tarreen biyyootaa ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa loltoota isaanii bobbaasan yeroo dhiyootti akka hiikamuu ibsanii jiru. Masriin ergama nagaa eegsisuu haaraa Soomaaliyaa keessatti bobbaafamuun loltoota erguuf yaada dhiyeessite gamtaan Afrikaa akka simatu beeksisuun ni yaadatama. Itoophiyaan biyya walabaa ta'uu kan labsatte garuu sadarkaa idil addunyaatti beekamtii hin arganne Somaalilaand waliin waliigaltee wal hubannoo mallatteessite Soomaaliyaa dheekkamsiisuun naannichatti muddama uumeera. Itoophiyaan ulaa galaanaa argattutti buufata humna galaanaa hundeessituu fi Somaalilaandiif beekamtii kenniti jedhamu hordofuun Soomaaliyaan dhimmicha gara mana maree nageenyaatti dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessitee himachuun ni yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa odeeffannoo kanaaf maddi keenya BBC Afaan Oromooti waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura.